Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa keenyati. Qophiin addaa keenya irraa kan irratti xiyyeeffatu sochiin investimentii biyyattii keessatti maal fakkaata kan jedhu turtii abbootii qabeenyaa waliin taasisnu ta'a. Yeroo qabdan irraa aarsaa taasistanii nu waliin turtii taasisuudhaaf maqaa dhaabbataa Addis Miidiyaa Neetworkiitiin guddaa sin galateeffadha. Galatoomaa isiniin jedha. Har'a akkuma dura kaasuudhaaf yaaletti irratti dubbannu sochiin investimentii maal fakkaata? Jijjiiramaan dura maal ture? Erga jijjiiramaan asiis maal ture kan jedhu irratti kan dubbannu ta'a. Mee jalqaba Obbo Dirribaa Dafarshaa irraan ka'a. Gara hojii kanaatti dhufuun dura mee san dura akkamiin akka gara hojii kanaatti dhuftanii milkooftan waa xiqqoo doonuu kaastanii? Hojiin kun egaa naani profeshinii kiyya siviil injiinaringiidha fixee hojii mootummaa keessan ture. Mana mootummaa keessa hojjechuuf muuxannoo guddaan irraa argadhee isatti taanee dambal piroojeekt gizee hojjetamu piraayiveetidha. Achitti piroojeekt maaneejarii ta'een hojjedhee gara waggaa lamaa olii isa kaan muuxannoo naa kennee gara hojii kanatti akkan seenu kontiraaktarummaatti akkan seenu kan na godhe kan ittiin calqabe profeshinaalidha. Laayisansii gireed 6 kan jedhamu sadarkaa ja'affaa waan kennamuuf gireed 6 sanii mootummaan naa kennee isaanan calqabee dhaabbanni keenya Dirribaa Dafarshaa Jeneraal Kontiraaktar jedhama. Waggaa 28 ol hojii konistiraakshanii irratti an bobba'ee irra caalaa kan hojjennu karaa adda addaa karaa federaalaa Oromiyaa keessattis magaalota Oromiyaa keessa Finfinnee keessa bakka adda addaatti karaa hojjechaa jirra. Guddaa irra caala immoo akka riil isteetii fi hoteela appaartimentiitti Finfinnee keessatti ijaaraa jirra. Gara keessanitti an darbaa sochiin investimentii maal fakkaata? Jijjiiramaan dura han tures naa kaasaa ammas immoo sochiin investimentii maal fakkaata? Isa jijjiirama duraa eessarraa kan ka'uun beeku. Jijjiirama duraa dhugaa dubbachuuf investeroonni Oromoo ta'an ispeeshaalii rakkina guddaa keessa dabarre dhugaa dubbachuuf. Maaliif parsanaalii amma ofirraa otoo hin ka'anii konistiraakshiniin Geebkoon ati lilleetti malee Geebkoonni dura siister kaampaanota 5 kana kan uume. Geebkooniin gizeen ka'uu akkuma beektu lafa beektutti Oromiyaa keessa caarrataa jammarree ture waggaa 22 dura 23 afur akkas akka baay'ee kana ta'a. Calbaasii moonuu nurraa fudhatanii gizee nu ari'an fa'i ture. Gizee ati dhiisii mana keetti deebi'ii kun siif hin taane jedhanii fa'a ture. Ija namaa ilaallee hin galamoo hin galuu jennee yeroo calbaasii galu fa'i ture. Faayinaalii kaasuun barbaadu Oromiyaa gaxar mangadii keessatti calbaasii tokko dorgomneetu bara sana jechuudha. Mootaniitu kan jedhan waraqata nu ergani. Bultii 3 booda immoo lakkin moone jedhanii maqaa nama biraa fidaniitu maqaa warra siraata sanaatiin qabee fidaniitu nurraa haqanii isaaf laatanii jechuudha. Warri nu moosisanis carraan isaaniif hin taane humna isaanii ol ta'e nurraa fuudhanii immoo sanaaf kennan. Akkasii baay'ee ture yoo baay'ee kaafnee dubbanne waa baay'ee jiraachuu jechuu kooti. Isa booda gaanuu amma raaciitu dhibee Oromiyaa keessatti hojjechuu dandeenye warra biraatu dhufee hojjeta ture. Warra humna qabutu xiichee fudhatee hojjeta ture. Hangoo nu dhabneetu Dirree Dawwallee Sheeku Silaaboo kan jedhamu tokko piroojeektii xiqqoo tokko hojjennee arganne. Dirree Dawwallee immoo termi meentenaansii irraa godaanarraa baanee Oromiyaati jechuudha achi hojjenne. Isa booda immoo ispeeshaalii amma sameen itti dhaqxe achitti seeraaf seeraan hojjetta ture yeroo sana. Achi gochuun hin jiru namni baay'een achi galuun barbaadu ture. Amma raacii dhabeetaniin seerumaan hojjetanii Tigraay galee jechuudha. Achuma keessa galee hojjechuu malee galeetti keessa jechuudha. Sireesilii kan isaan si faana bu'anii kontiroolii si godhan baay'eedha. Nuyi immoo haqumaan hojjechuu barbaanna turre. Hammuma kana qixxee immoo kan si wajjin deemee si qoratullee baay'ee ture. Successfully taanee jechuudha achitti bakka successfully taanee halkanii guyyaa hojjennee piroojeektiin akka biyya keessatti jirutti yeroo dura kan finne maatii barii diimaa fi yelu'aa tireeniinsaa baay'ee rakkisaa kan ta'e
kiiloomeetirii 170 yeroo dura ji'a dura Finfinnee baanee jechuudha. Sanuma taanee iyyuu immoo hin taane isumayyuu ta'ee lawuxii duraa sana gaafattee beekne isumayyuu immoo taanee iyyuu immoo nuun taane turre. Faayinalii iddoo manni kun ijaaramee ililliin jette kun ijaarameetu taargeetii keessa galee ni hoggisan jechuudha. Waan hin taane akkasitti ilaalle ani biyyattii kan akka biyya tokkoottan ilaala. Hundumtuu immoo dirshaa mataasaa akka dirshaa isaatti akka argatuuttan beeka ture. Politikaalii haala akkasitti akka ilaalan illee beeku ture. Maaltu uumame isa booda bakka kun maqumti kunuu bahuun sirriin turre akka jedhamutu ilaalame. Mana isaaniitti afaan kanaa malee afaan biraatiin dubbatamu jechuutu ilaalame. Olola baay'ee ka'ee naa galuu didee konfiizinii keessan galee isa booda hangoonuu dhabneetu otuma kanaan tattaafachaa jirru qeerroo muuvimentiin diree jammaru immoo ikoonoomii riivoreeshiniin kun dhufe. Ikoonoomii riivoreeshiniin kun dhufeetu akka maggaggeessitanii akka kanarratti hojjettanii nuun jedhanii dargaggeessumti dhagaa karaa irratti guuru kun akka hojii argatu jedhaniiti assaayinii nu godhanii mootummaan naannoo Oromiyaa irratti hojjennee jechuudha. Innis immoo deebi'ee dubbii ta'eetu hamma biyyaa nu baasanitti ta'ee jechuudha. Barriin darbe kana fakkaata. Kana keessa mee adeemsa kana keessatti gufuuwwan sinquunnaman obsa akkamiitiin bira dabartaniiti gara kanatti gara milkaa'ina kanaatti mee dhuftan? Irra caalaa chaalenjiin ture boodana keessa arga guddannee jabaannee kompetishinii keessa gallee keessa hojii jijjiirama dura hojiin monopolizedii warruma xiqqooniin monopolizedii ta'ee kennamaa ture. Hojii san argachuuf guddachuuf akka garaatti deemme foosan chaalenjii guddaadha. Hojii dorgomtiin argattu waan dhiibbaan adda addaa waan tureef sababii saniif inni chaalenjii guddaadha. Garuu erga jijjiirama asigaa hojii bal'inaan hojjechuutu calqabne. Carraan banamee jira. Oopiniidha. Adeemsi hojiitillee baay'ee jijjiiramee jira. Hundumtuu waan saffisaan waan hojjetamutu kaalchariin duraa suuta jedhamee wanta adda addaa exempted ta'ee kun excuse qabaa jedhamee waan akkasiitu ture. Amma garuu ispeeshaalii hojii kooriidarii kanarratti akka agarreetti waan hundumtuu overnight haala gaariidhaan hojjetamee kwaalitii isaa eeggamee carraa namoota illee kan hin jenne hanqinamaa jiru. Namni harka qalleeyyii hojjechaa namoota illee nama baay'eetu hojjechaa jira. Ammallee annu bira jiru gara nama 500 oliin ta'a hojjetoonni keenya piroojeektii adda addaa irra kan jiranii carraan jiru bal'aadha. Ispeeshaalii konistirakshinii irratti kanaan hin jedhamne jiru. Reedii baay'ee nama dinqisiisa haalli jirunna. Erga mootummaa jijjiiramaatti asmee haalli keessumattuu sochii investimentiiti maal fakkaata abbootiin qabeenyaa haala barbaadanii socho'anii akka hojjetaniif? Garuu amma gara lawxii kanaatti gizee dhufnu immoo hara rafee nan bulaa haa balus haa tolus ani wannoon qabu. Hojiillee sammuu koo qulqulluutiin nan hojjedha. Iddeen deebi'ee illee ani mooraaliin koo hin kufu. Chaalenjiillee akka chaalenjiitti nan jaaladha. Garuu chaalenjicha darbuudha waan guddaan. Kanaaf iddeen deebi'an achuma taa'eeyyuu siddatuma irra taa'eeyyuu namoonni guguddaan amma biyya gaggeessan jiru guguddaan jechuudha. Yeroo isaan na jajjabeessantu ture. Yeroo isaan na bukkee dhaabatanii hin deebitanaan jedhu ture. Lawxiin akka dhufetti biyyatti nan deebi'e. Iddeen deebi'ee immoo humna koo guutuutiin nan hojjedhe. Waggaa sana keessaniin hojjedhaaf waggaa 7 keessaniin hojjedhe irratti neetwoorkii koo walitti qabee gizeen ilaalu fardaaf lafa walitti dhufu jechaadha. Yoo ta'u bara sanallee hidhaan jiru nurraa hiikamee amma tokko fuulduratti hojjennee irra ta'e umurii keenya keessatti amma bakka hojjennu beeknaa jechuudha. Abbootiin qabeenyaa guddina biyyaati. Isin biyya keessanii hojjettu. Sirna wajjin ilaalchi akkasii kun biyyattiitti irra dhiibbaa akkamii qaba? Kuni beekamaadha. Maaliif hojjette
abbaan qabeenyaa kan nyaatu biddeena tokko. Baay'een isaa immoo ta'uu ishee nyaatu. Baay'een isaa dhukkubsataadhaa uummadha. Sukkaaraadhaa, adam giffiitiidha, waa wayii keessa jira. Garuu interpireeneriin nan hojjedha jedhee uumama hojiin qabadhee taargeetii qaba. Akkamitti pilaanii isaa, kompineeshinii isaa akkamitti akka hojjetu hin beeka. Kanaaf yoo hojjete malee nagaan argatu jechaadha. Lawutiin jiru achirradha. Innaa waanumti guddaan amma hojjetaan nu bira jiru kuni gallee amma jiini gizee dhufu damoonni gizee ga'u ji'a ayyaanna gaa'emoo hin geenyenna kaalkuleetii goona hojjetaa si wajjin hojjetu akkan hojii argatutti itti yaalla garuu kan yaadamuu qabu kaampaaniin kan gillasabii miti kaampaaniin kan uummataati uummata hundatu intarestii keessaa qaba kun nama anaaf waan kooyyuu miti anaaf akka nama tokkootti maqaatti waamamuu dandeessa hindoof zadeegin dhiistee deemta kun immoo eenyuuti harma biyyaati taaksii achi keessa argata hojjetaan achi keessa jira intarestii baay'eetu achi keessaa mootummaanis uummannis qaba kanaaf hamma danda'ametti amma kan ilaalaa jirru carraan baay'eetu jira namni ba'ee hojii isaa hojjechuuf hin danda'a hojii kanarratti immoo uf bobbaasee mataa isaatis immoo otoo yaadda inni hojjechuu hin danda'a abbaa qabeenyaa nama hojii uumuu danda'u hamma danda'ame fuulduratti dhiibuun barbaachisa maaliif populationin keenya kun amma akkuma biyyattiitti statistiksiin ragaa takka gizee wannoo jennee dhageenyu amma 130 miliyoona 130 akkas gara 40 gala jedhama. As keessatti interpireeneroonni baay'een uumamuu baannaan nama qaxaruu danda'uu baannaan hin ta'u. Humna jiru kanammoo enerjii goone gara humna namaa jijjiiru akka hojii argatan immoo ijoollee jajjabeessu hojii akka baran gochuudha. Ispeeshaalii amma koriidarii kanarratti waan nuti baranne dura gizee dhaqnee galle hojii kana keessa personaalii anatu baay'ee sodaate. Halkan itti hojjetamaa, minti hojjetamaa, hojjetaamtuun akkamitti naa hojjetate innaa. Yoon halkan achi dhaabadhe illee hojjetata innaa maalan godha amma mootummaa wajji walitti bu'ata innaa kana yaaddaa ture jechuudha. Faayinaalii gizee itti gallu warri liidii godhanii warri geessan kun wajjin dhaabatu halkan anillee egaa halkan dhaabachuun kun maluma taa'een illee dhaabachuutti ka'e mashaasaan jaatti hojjetaan biiroo jirumoo na ilaalee dhaabachuutti ka'e jechuudha. Kana kan ilaalee ichaalaal jennaan danda'ama jennaan nu hojjetama jechuudha. Dhaloonni maal sinirraa barata amma keessa? Dhaloonni keenya kan barachuu qabu ganzabni xiqqoodha jedhee ishee kanaan maalan hojjedha jechuun qabu. Ganzabni xiqqootu guddaa taati. Yoo xiqqoo sana qabdedha qusattedha hojjechuu dandeessa. Yoo isheen kunoo xiqqoo dhattee hedduu hin taanetti balleessite ta'uu malu. Kanaaf waan xiqqootiin waan guddaa hojjenna jedhee dargaggeessi keenya yaaduu qaba. By the way amma shankar interpireeneriin Oromiyaa keessatti uumne tokko ijoolleen achii ba'an amma hojii baay'ee hojjechaa jiru. Hojii guguddaa keessa galanii jabaatanii hojjechaa jiru. Nuyi dargaggoo keenyallee yeroo qabaannee akkas mijaa'u ta'ee oton dhoksiin muuxannoo keessa dabarre waan hojjenne waan goone iddootii kaane haqaan han jiru itti himnee barsiisuu qabna, leekcharii gochuu qabna, itti dubbachuu qabna. Kanaaf dargaggeessi keenyi hamma danda'etti hojii irratti dabarsuutu barbaachisaa ta'a. Ispeeshaalii amma wantoon kun sooshaal miidiyaan kun yeroo baay'ee dargaggeessa keenya keessaa yeroo irratti qabateera. Sooshaal miidiyaa iddoo itti fayyadamtu jira. Garuu sooshaal miidiyaan sammuu kee qabate hojii si dhiisisee hamma teessee isa qorqoraa ooltutti yoo ta'e badii guddaadha. Kanaaf yeroo baay'ee hojii irratti akka dabarsan. Dhaabbanni tokko yoo yeroo dhaabbatu dhalataa naannoo sanii hojiitti galchuun hammam bu'a qabeessa isa taasisa. Naannoo sun misoomee humna namaarree misoomee jabaate malee nuufillee nagaan kennanii nagaan argannu
waan hundumaa immoo sagantaan humti keenyallee uummata naannoo bakka geenye sanitti misoomsuudha. Fakkeenyaaf amma Arbaa Miinci Kambaan jedhamu jira hojjenneera piroojeektii Arbaa Miinci Kambaa kan baasu karaa gurguddaadha. Waggaa 10 duraan hojjenne hojii san. Naannoo san develop goone namni oosan konkolaataan illee seenu safara san jechaadha hoggaan eenyu shan. Achi namni baratee arrallee nu bira achi dhufanii yaan hojjetan baay'ee jira. Naannoo Somaaliitti illee mobilaayiz goone yaan hojjetan baay'ee jira. Bakka adda addaatti dhufanii tireendii ta'anii sadarkaa gurguddaa injiinara kan ta'an ofiidhaaf immoo kontiraaktara illee kan ta'an amma nan jedhamu kana hin baasne namni baay'ee ispeeshaalii bakka hundaa'u dhufee namni itti gargaaramaa jira kaampaanii keenya baay'ee piroofeeshinaal eenyu waan qabuu fi bakkuma deemanitti illee hin simatamu hojii argatu carraa argatu waan biraa baay'een illee inni baay'ee namatti tola. Nullee baay'ee waan akkasii kana kontribiit godhaa irra bakkuma deemnu hundattuu naannoo develooppii goona. Kun anan jedhe san malee bakka deemnetti immoo waan nu gaafatan hundumaan dinnu naannoon waan nu gaafate fakkeenya magaalli tokko keessa waggaa dabaru karaa nuu xaragaa karaa nuu hojjedhaa tubboo nuu kennaa waan adda addaa kana waan hojjetamu irra jiru hundumaa hin hojjenna hin kenna hin gargaarra kanatti uummannis baay'ee dhaaba keenya jaalata nullee baay'ee uummata bakka geenye sanii haala gaariidhumaan hojjechaa jirra jechaadha. Iddoo piroojeektii argattetti duraan dursitee namachiiti qacaruu qabda. Isachiiti barsiisuu qabda. Nuyi amma akka kaampaaniitti iddoo hojjenne keessaati ijoolleen leebirarii ta'anii qacaramanii hamma dhaabbataatti qaamii ta'anii immoo nu wajjin hojjetan jiru ammoo yoona jechuudha. Iddoo piroojeektii tokko keessarra an Sumaareerraa nu wajjin qaamii ta'anii hojjetan jiru, kan Tigraayirraa nu wajjin qaamii hojjetan ta'an jiru, Oromiyaarraa akkasii, iddoo hundarraati akkasii. Maaliif paabliikii achi jiru sana uummata achi jiru sana faamilii gootee qabachuu qabda amma danda'ametti. Kanaaf inni dirqama waan gaafii keessa iyyuu galu miti jechuu kooti. Achuma keessa immoo uummanni achi jiru sun immoo yoo ati jaalala akkasii dabarsitee fi waa hunda goote inni illee ni birata kee eega amma tokko sitti illee abdii godhata. Kanaaf carraa baay'ee uumne akka geebkoonitti piroojeektii guguddaa hojjenne just waggaa 21 keessatti gara piroojeektii meegaa piroojeektii 17-18 finneerra yeroo darbellee akkas miidiyaa irratti waan kaafne jira. Isa keessatti amma jirrutti amma naannoo biyyattii keessa hojjennetti idduma hundaatti socho'amanii nu wajjin amma wana qaamii ta'anii kan jiran jiru jechuudha. Sun dirqama jechuu barbaade. Piroojeektiiwwan dafanii xumuruu irratti isin akka ogeessatti maal taajjabdan? Kanaan dura maal taajjabdanii jijjiiramas maal taajjabdan? Maali akkuma jedhe koomitmentiidha. Fakkeenya warri hojii geggeessanii ispeeshaalii amma koriidaratti hundumtuu hojii sanitti inni hirmaata halkanii guyyaa taargeet ta'a taargeetan ta'e sun pilaanii ta'a pilaaniin sun saksesful ta'u tureera. Asiis fidii achiis fidii hojiirra oolu tureera hojjetamu tureera. Innaan dura yeroo naa kennama akkasii yaada jedhu waan baay'eedha kan jiru. Amma garuu yeroon hin jiru bakka guyyaatti sa'aatii 24 hojjetamaa ture. Torbanitti immoo guyyaa 7 hojjetamaa ture. Halkanis guyyaas muuxannoon nama argamaa jiru jijjiirama guddaadha. Kun immoo akka piroojeektoonni hojiirra oolan akka dafanii hojiirra oolanii uummataaf illee sarvisii akka kennan godhamaa jira. Kun egaa follow up leadershipiti. Waan biraa miti follow up leadershipii bakka hundaa'u gubbaa federaalaa kaasee amma gadiitti wanna ordofamaa jiruuf riippoortii day to day sa'aatii 24 wanna laallamuuf kana godha koomentiin waan kennamuuf jabaadha jajjabina bakka faayinaanshiyal shorteejiin jirutti illee akkas godha kana godha jedhamee waan gargaaramuuf itti dhiyootti wanna abbaan adeemsaa yookaan immoo liidarshiipiin mootummaa gargaaraa jiruuf irra caala saksesfuul ta'aa jira waan numtu kanarraa ka'eeti. Dhaloota birootti dabarsuudhaaf mee hawaasni akkamitti misooma hojjetameef kan piroojeektiiwwan gurguddaa hojjetameef kan akkamitti eeggachuu qabu? Inni dhugaa dubbachuuf gaaffii gaariidha.
Maaliif amma magaala kana tokko tokkoon gisee ilaallu developmentiin ta'e kuni in bileensiin itti ba'eeti. Amma dhufanii illee tuuristiin dabale jennu kuni. Namni tokko tokko amma warri biyya alaatti dhufan nu gaafatu warri dinqisiifatan kuni isa hojjenne kana kunuunsuu baannaan borummaan biraa odeessuu jechuudha. Kanaaf katamaan developmentiin isaa xinnoo nu darbaa jira. Uummata darbaa jira. Uummanni immoo hammasuma amma danda'ametti akka barayee eeggatu waan hin taane akka karaa irratti hin ganne waan hin taane akka hin goone sivilaayizidii ta'ee baay'ee akka kunuunse eeggatu gochuun barbaachisaadha. Achirratti amma tokko tokko gisee ilaallu lawwixii guddaatu jira. Dur namni fuudhee kan makiinaa keessa gad darbata ture waan akkasii ture. Hin argu amma. Kun immoo wajjin dhufaa jira jechuudha. Ammasuma immoo uummata dhufe kana akka inni kana eeggachuu qabu jala jalaan wal barsiisaa deemuu achirrattis immoo treeningiitti kennu uummata wal sassaabanii akka eeggatu gochuun barbaachisaa ta'a. Yoo kun hin ta'u ta'e already kan hojjenne deebinee jaaballeessinuu fi hamma dandeenye kunuunsee uummanni keenya qabata jedheetaniin yaada. Katamaan bareenni gisee jiru jireenyi bareenyi jiraachuu danda'a. Katamaa bareenni gisee jiru turistii baay'een dhufee biyya kana daawwata. Gisee daawwatu immoo gabii guddaatu argama. Gabii guddaan kun immoo akkuma biyyaatti nama tokkoffeetti gisee ikoonomiin kun guddatu immoo kiisii hunda keenya hamma dirshaa keenyaatti nu bira gala yaada. Teknoolojii wajjin deemu irratti amma diijitaal ikoonomiin amma babal'achaa jira waan ta'eef hojii hojjettan kamuu gara teknooloojiitiin guddina teknooloojii irratti maal fakkaata hojii keessan? Waan guddaan an hojjetamuu qabu lookaal investeroonni biyya keessa jirru kun tiimoorkii yoo gochuu baanne tiimoorkii goonee waliin hojjechuu koopporeet kaampaanii gochuu yoo asaallatu koona hin ta'u. Amma mee calluma ilaali. Geebkoon fudhadhuuti riizikan wanta kan fudhadhu han diploomentii nuti ijaaraa jiru kana fudhadhu. Kun nama tokkoof nama lamaan hin gaggeessamu. Obeessinu. Kana suuta jettee gara siistamaatti gara kaampaaniitti yoo fiddee waliin ijaartee wal utubdee deemte malee nam tokko laafti yoo godhe nam tokko wanate rakkina adagaadha akkuma biyyaattu jechuudha. Kanaaf investoroonni biyya alaa baay'eetu galaa jiran mayyuu. Hamma kana immoo nuti immoo of jabeensineerraa kan jennu gaaffiidha unuuf warra biyya keessa jiruuf. Maaliif amma maayikiroo ikoonomiin already openii godheera akka biyyaatti. Yoo gisi immoo gaa intarestii baay'ee qaba biyyi keenya kuni. Qilleensa isaa agarta, waan nama mijaa jiru kana agarta. Kana gisee walitti qabdee ilaaltu namni iddoo qilleensa hin taane biyya ho'aa kana jiraachuun barbaadu. Amma Ameerikaa kunillee baay'eetu dhufa warri riisteetiin binnadheen dhufanillee baay'eetu dhufa. Kana gisee ilaallu inni gaaffiin qabu garuu nuti jabaannee kompiitii gochuu qabna jedha. Sarratti yaaddoon qabnu jarri gaaffiin qabu hin galu. Amma piraayiveetonni kun yoo jabaannee ni pirooportii keenya ivaaleetii gochuu pirooportii keenya ivaaleetii gochuu immoo stook maarkeetii irratti akka qabamu gochuu gara sheeriitti finnee immoo hamma tokko qabatee gara guddaa qabannee immoo akka qabatee deemu gochuu irratti hojjechuun barbaachisaa ta'a. Warra guguddaa bira gisee dhumu waggaa amma tokko tattaafannee warra dhuma gisee agarru jechaadha. Biyya kana keessatti kanaan durumayyuu ikoonomiin kun ijaa cufnee qabneef lookaaliin kun guddanni malee amma tokko jirra malee otoo gadi baate biyya kana keessaatti ala otoo baatan Afrikaa otoo dhaqxe biyya isaanii keessa abbaan qe'ee qabeenya hin qabu. Mootummaan addanatti amma tokko qabee lookaal investeroonni ba'aniiru. Kana booda immoo mootummaanis cufee eeguu hin danda'u. Nuti wal ijaarree cimnee teknooloojii amma jettu kanas hooma jettu kanas achi keessatti hojjechuun barbaachisaa ta'an. Yeroo keessan aarsaa gootanii nu waliin turtii taasisuudhaaf maqaa dhaabbata Addis Miidiyaa Neetworkiitiin guddaa sin galateeffadha. Galatooma isiniin jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin addaa keenya har'aa asumarratti xumura. Torbee qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.